jaatamii afuraffaa jirra. It says nose. Nose. Nose means the part of the face used for smelling and breathing. Kana jechuun part of the face ta'ee kutaa fuula keenya keessaa tokko ta'ee jechuudha. Used kan fayyadamnu yookiin kan nu fayyadu for smelling. Smelling jechuun funfachuudhaaf. Funfachuun smell yoo ta'u, for smelling yeroo jennu funfachuudhaaf, and akkasuma breathing jenna. Breathing funyaan jechuudha kana jechuun. Hafuura baafachuudhaaf kan nu tajaajilu yookaan nu fayyadu maal jennaani? Nose jennaan jechuudha. Funyaan. Good. My nose is blocked. My nose is blocked. Jecha block jettu tana baay'inaan ni fayyadamna afaan Oromoo keessatti. Maaliif fayyadamna? Block na godhe, block na goote baay'inaan. Immoo block na godhe waan akkasiitii irratti fayyadamna jechuudha. Blocking si godha. So mostly, in most cases, we use to threat each other. Wal sodaachisuudhaaf yookiin immoo namoonni yeroo walitti aaru wanta wal godhu jechuudha. Blockii kana kan fayyadamnu jechuudha. Garuu yeroo takka funyaan keenya yeroo cufamuutu jira jechuudha. Yeroo san maal jenna? Sunilleen cufamuudha waan ta'eef block jechuun wanta takka akka wanni takka hin baane yookiin immoo jidduudhaa wanni takka hin dabarre yookiin ergaan tokko gara bakka deemu barbaadu akka hin geenye gochuu cufuu waan ta'eef hiikni isaa. So asirratti kan cufamu hafuura saniif my nose is blocked. Yeroo qorri nu rukutu yookiin immoo yeroo utaalloon nutti jirtu yookiin dunfafni yeroo nama qabdu maaltu ta'a? Waan akkanaatu ta'a jechuudha. Funyaan koo na cufame kan jennu san jechuudha. Hafuura baafachuu hin dandeessu yeroo sana. My nose is blocked. Okay. Asirratti blocked hin jennu asirrattis. Maal jenna? Blocked jenna jechuudha. Akkuma isa reefu san. Idiidhaan xumurama. Sababa voiceless ta'eef sagaleen xumura blocked ta'a malee blocked hin ta'u jechuudha. Namni wanni kun hin galleef keessaan na gaafachuu danda'a. WhatsAppiin keenya isaas jalatti mul'atu kana jechuudha. Anytime you want to ask a question, feel free and you will get your answer as soon as possible. Good. Funyaan koo cufameera jechuu jenne. She has a small nose. She has a small nose. Isheen funyaan xiqqaa qabdi. Okay, yookiin xinnaa qabdi. Don't touch your nose. Don't touch your nose. Funyaan kee hin tuqin. Okay, let's read one more time. My nose is blocked. He has a small nose. Yookiin immoo she has a small nose. Don't touch your nose. Asirratti gaa fakkeenya mataa keenyaa fayyadamne ani kan mataa koo fayyadamee isin immoo maal fayyadamuu dandeessu? For example, very easy example like my nose is blocked jedha asirratti. Ati funyaan koo maal ta'eera? Don't touch my nose. Yookiin immoo asirratti yoo kan dhuftu ta'e don't touch my nose jedha. Isin isa kana deebistanii don't yoo asirraa kaastan touch my nose jedha. Funyaan koo tuqi jedha. Asirratti she has a small nose jedha. Isheen funyaan xinnaa qabdi ka jedhu small kana big dha yoo bakka buuste. Okay, adjective isaa kana jechuudha. She has big nose. Yookiin immoo funyaan bareedaa qabdi jechuu barbaadda. She has beautiful nose. Isheen funyaan bareedaa qabdi jechuu dandeessa jechuudha. You can say whatever you like. Wanta barbaadde jechuu dandeessa jechuudha. Okay, jijjiiraati ilaalaa isin immoo kan mataa keessanii. Asitti yoo dhufnu maal jedhaa? Mouth jennamu mouth jenname. Mouth yoo jettan argattanii jirtanii. Okay. Yeroo hedduu T fi H yeroo dhuftu sagalee jettu humti malee z ta'ettu humti jechuudha. Mouth. Okay. Mouth means the opening in the face used for eating and speaking. Kana jechuun it is the opening
banaa jechuudha. In the face. Afaan kana gubbaata jirtu jechuudha. Used for eating. Tokkoffaa waa nyaachuudhaaf kan nu gargaartu. And fi yookiin akkasumatti jechuudha. Speaking dubbachuudhaaf. Wanta waa nyaachuu fi dubbachuuf nu gargaaru kan fuula keenya yookiin mataa keenya keessa gama fuulaatiin jiru maal jedhama? Afaan jennaan jechuudha. Okay? Afaan Ingiliffaa beektaa? Nyaata afaan keetiin nyaataa. Okay? Lachuutu ni fayyada jechuudha. For example, doktora bira deemtee yeroo baay'ee maal siin jedha? Open your mouth. Open your mouth. Afaan kee bani siin jechuu jira. Inni itti aanu my mouth is dry. Afaan koo goggogeera yookiin goggogaadha afaan koo. Yeroo takka yeroo si dhukkubu afaan si goggoga. Okay? Kun immoo wash your mouth. Afaan keetirree waa si jiraate namaatu wash your mouth siin jedha yookiin atiitu namaan wash your mouth jedha jechuudha. So asirratti al tokkomee irra deebinee dubbisnu. Open your mouth. My mouth is dry. Wash your mouth. Isin immoo maal jechuu dandeessan? Isuma kana waa irraa jijjiirtanii. Open your mouth ka jedhu. Okay? Afaan kee hin banin itti deebisuu barbaadda. Don't asiin jecha don't jedhu dabaltee. Don't open your mouth. Afaan kee hin banin. Shut your mouth. Afaan kee cufadhu. Inni kun amma lola asirratti nama dubbii si afaan deebisu yookiin si waa jechuu barbaadu yeroo loltan. Shut your mouth. Okay? Akkas jedhama kan inni kan biraa kana fudhanne my mouth is dry ka jedhu. My mouth is dry. Afaan koo goggogaadha ka jedhu. Afaan koo goggogaa miti. My mouth is not dry. Yookiin immoo my mouth is wet. Afaan koo jiidhaadha. Asirratti maal godhuu dandeenya? Wash your mouth jedha. Fakkeenyaaf don't wash your mouth jettee afaan kee hin dhiqatin. Baay'inaan hin jedhamu mure afaan kee dhiqadhuma jedhama akka positiivatti jechuudha. So jechaaf ni jiraami jechumaaf ni jiraamiti kan jennu ta'e don't wash your mouth jechuu barbaanne haala tokko tokko keessatti jechuu mala. So don't yooti dabalte don't wash your mouth afaan kee hin dhiqatin. Fakkeenyaaf nama tokko afaan haala akkamii keessatti mudata wanni kun? Nam tokko afaan isarra waa garte go and wash your mouth yootteen deemi afaan kee dhiqadhu. Maal siin jedha? That's none of your business. That's none of your business siin jechuu danda'a. Suni dhimma keetii miti siin galchu siin jechuu danda'a jechuudha. So nama saniin if you don't want, don't wash your mouth. If you don't want, don't wash it. Yookiin immoo it is up to you. Dhimma keetii anan galchu jechuu dandeessa deebistee atis. Inni kun immoo hand jedha jechuudha. Hand jennaan harka jechuudha. The part of the body that ends of the arm used for holding things. Qaama keenyarraa isa ittiin wantoota qabannee wahiin ol fuunu harka jennaan jechuudha. So wash your hands. Harka kee dhiqadhu. Asirratti SCO'n irraa kaate harka tokko ta'a. Don't forget that. Harka kee dhiqi yookiin dhiqadhu. My hands are cold. Harki koo qabbanaadha yookiin qorraadha. Akkasuma she raised her hand. Wash your hands. She raised her hand. Asirratti rising jeenaani. Bakka kutaa keessa barsiisan raise your hand yoo siin jedhe harka kee baasi. Way gaafatu deemtaami. If you wanna ask a question, just raise your hand. Gaafii gaafachuu barbaannaan harka kee kaasi jechuudha. Fakkeenya biraa maal jechuu dandeenya? Isa kana mee maal godhuu dandeenya? Maal irraa jijjiirree hiika akkamii akkanuu kan godhuu dandeenya mee? If you don't wanna wash your hand, it is up to you. Yoo dhiqachuun barbaanne harka kee dhimma keeti. Okay?
yookiin immoo don't wash your hands if you don't want to. Don't wash your hand if you don't want to. Yoo dhiqachuu hin barbaanne hin dhiqatin harka kee. It's up to you. Dhimma keeti yookiin dantaateeti. Okay? Kan immoo maal godhuu dandeenya? My hand is cold. My hand is cold. Harki koo qorraadha kan jedhuuf. My hand is hot yoo jennu harki koo ho'aadha. Asirratti raise her hand. She raised her hand kan jedhu hiidhaan bakka buusuu dandeenya. He raised his hand godhuu dandeenya. He asiin goonaan his ta'a. Asirratti inni immoo she raised her hand jedha. Nuti she kan jedhu hiitti deebisne he raised his hand goonaa jechuudha. Isaanii jijjiiruu feene they raised their hands yookiin immoo hand. Asirratti namni harka lama waan hin baafneef S'in qabu jechuudha. Harka tokko mi kan baastu. Saniif S'in irraafte. So she raised her hand. Yookiin immoo don't raise your hand. Harka kee hin baasin. Don't raise your hand. Harka kee hin baasin. Gadi deebisi jechuudha. Nama harka baase akka gad deebisuu hin barbaadu. Yookiin immoo lower your hand. Harka kee gad deebisi jechuudha.